oduu ijoo birrii biiliyoona tokko oliin kan ijaaramee buufanni xiyyaara Yaabeelloo bakka hooggantoonni mootummaa olaanoon argamanitti eebbifamuun hojii qaba. Hojiilee misoomaa fayyadamummaa dubartootaa itti fufsiisan mirkaneessuudhaaf hojjetamanii bu'aaleen jajjabeessaa galmaa'u kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee hima. Maddeen alaatiin Israa'el hooggantoota garee hidhataa Yemen Huutii hunda bira gahuun tarkaanfii irratti fudhachuuf hojjechaa jiraachuun ministeerri muummee biyyattii Beeniyaamin Netanyaahuu himan. Yooyaa harka fuunee akkamuutan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun TV Afaan Oromooti. Oduun dilbata galgalaa sa'aatii tokko irraa eegallee simbiraan geenyu gallee jirra. Hamma sa'aatiin tokko ta'eera. Ana saantii asan oduun sinitti maasii waliin tura. Sinis nu waliin tura. Buufanni xiyyaaraa Yaabeelloo bakka hooggantoonni mootummaa olaanoon argamanitti eebbifamuun hojii eegalee jira. Sirna eebbaa buufata xiyyaarichaa irratti kan argaman ministeerri muummee itti aanaan Tamasgan Xurunaa uummanni Booranaa uummata barootaaf sirna gadaa fi daangaa biyya isaa tiksee as gahedha jedhaniiru. Mootummaan kutaalee biyyattii hundatti misoomaa fi guddina saffisaa mirkaneessuudhaaf hojjetaa jiraachuu kan ibsan obbo Tamasgan hojii geejjiba qilleensarraa biyya keessaa babal'isuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gama isaaniin mootummaan ijaarsa bu'uuraalee misoomaa saffisiisuuf fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhaniiru. Ijaarsi buufata xiyyaaraa Yaabeelloos gaaffii uummataa yeroo dheeraa kan deebise ta'uu ibsaniiru. Walitti qabaan boordii garee daandii qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa daandiin qilleensa Itoophiyaa tajaajila balallii biyya keessaa fi idila addunyaa isa guddisuu cimsee itti fufaa jedhaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Yaabeellootti balallii eegaluun dhaabbatichaa fi uummata naannichaaf boqonnaa haaraa kan banedha jedhaniiru. Buufanni xiyyaara Yaabeelloo birrii biiliyoona tokko oliin kan ijaaramedha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii biyya keessaaf xiyyaarota 30 ol ramaduun magaalota hedduu irratti tajaajila kennaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa Masfin Xaasoo himaniiru. Hojiilee misoomaa fayyadamummaa dubartootaa itti fufsiisuudhaan mirkaneessuudhaaf hojjetamaniin bu'aaleen jajjabeessaa galmaa'u kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee himan. Giddugalli ga'umsa ogummaa fi haaromsa dubartootaa boruu leenjitoota marsaa sadaffaa eebbisiisee jira. Sirna eebbaa leenjitoota kanarratti kan argaman kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee mootummaan hojiilee misoomaa jireenya lammiilee fooyyessan hedduu hojjechuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuudhaaf hojjechaa jira jedhaniiru. Hojiilee hiyyummaa hundarraa furuudhaaf dandeessisanii fi keessattuu dubartoonni ogummaaf dandeettii qabaniin hojjetanii akka jiraatan dandeessisuun tokkodha jedhanii jiru. Hojiileen sababoota dubartoota rakkoof saaxilan dursanii ittisuu cimsanii itti fufuu qabu kan jedhan kantiibaa Adaanech gama kanaan giddugalli ga'umsa ogummaa fi haaromsa dubartoota boruu fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojjechaa jira jedhaniiru. Giddugalichi guyyaa har'aa marsaa sadaffaan dubartoota 810 eebbisiise yoo ta'u hunduu ogummaa ittiin leenji'aniin carraa hojii mijaa'uufis himaniiru. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa milkaa'ina hidha haaromsaaf haga aarsaa lubbuutti kaffaleera jedhan Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Federaalaa Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el.
Ijaarsi hidhichaa akka hin milkoofne yaaliin adda addaa taasifamus qindoomina humnoota nageenyaatiin fashaleessuun ijaarsa hidhichaa milkeessuun akka danda'ame kan ibsan Koomishinar Jeneraal Dammallaash Gamra Mikaa'el kana keessatti poolisiin federaalaa maallaqa haga lubbuutti aarsaa kaffaluus ibsaniiti jiru. Dabalataanis koomishinichi meeshaalee ijaarsa hidhichaa buufata diroonii Jibuutii irraa kaasee haga hidha haaromsaatti rakkoo nageenyaa tokko malee akka gahu taasisaa turuu dubbatanii jiru. Koomishinichi yeroo itti aanutti nageenyummaa hidhaa mirkaneessuuf miseensota eegumsaa galaanarraa fi naannawichaa leenjisuun eebbisiisuus himanii jiru. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduu tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jirudha. Ammas itti fufna. Manni maree waliigalaa Oromiyaa karoora tarsiimaa waggoota 10 magaalaa Naqamteetti gamaaggamaa jira. Gamaaggamaa kanaan riiformiin manneen murtii keessatti fudhatamee itti quufinsa hawaasaa guddisaa jiraachuu fi hanqinoonni akka ragaa sobaa fi bilisummaa abbaa seeraa xiyyeeffannoo argachuu akka qaban ibsameetii jira. Waltajjicha irratti pireezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Gaazaalii Abbaa Simal dabalatee pireezidaantonni manneen murtii Oromiyaa aanaa hanga godinaaleetti jiran hirmaachaatii jiru. Gabaasa olaanaa yaaddessaa magaalaa Naqamtee irraa nuuf ergee Ababaayyoo Kafanii akka itti qindeesseerraa haa hordofu. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa tarsiimaa waggaa 10 bara 2013 irraa kaasee hanga bara 2022tti raawwatamuu hojiirra oolchaa jira. Manni murtichaa tarsiimicha hojiirra oolchuu erga eegalee ammatti waggootni 5 lakkaa'amaniiru. Waltajjii magaalaa Naqamtee kanaanis raawwii karoorichaa hanga yoonaatti hanqinootaa fi ciminoota jiranii irratti marii fi gamaagamni taasifamaa jira. Pireezidaantonni manneen murtii aanaalee fi godinaalee waltajjicha hirmaatan waggoottan 5 darbanitti itti quufinsa abbaa dhimmaa dabaluuf sirna waraqaa irraa bilisaa fi dhamaatee abbaa dhimmaa hambisuu hojiirra oolchuuf hojjechaa akka turan himan. Bara tarsiimoo karoora waggaa 5 dhufu kana keessatti manni murtii waliigala Oromiyaa haala addaatiin kan itti deemaa jiru tokko kennisa tajaajila abbaa seerummaa kan dhaqqabamaa taasisuudha gama teekinooloojiitiin keessumattuu gama viidiyoo konferensiitiin VK'tiin yookiin immoo e-faayilingiidhaan haga sadarkaa gandaatti viidiyoo konferensii gadi buusuudhaan kanaan dura sadarkaa aanarra kan ture uummanni itti dhiyeenyaan tajaajila dura aanarra kan deemaa ture gara ganda isaatti namni iddoo itti dhiyaatu maybaasiidhaan gandoonni kurnan tokko achitti VK'n qophaa'ee fi tajaajila kallattiidhaan aana dhaquun osoo hin barbaachisin baasii dabalataa osoo saaxilame yeroo isaa osoo hin taasisin humna oomishaa isaa gara naannoo isaatti akka deeffatuuf naannoo isaatti akka tajaajila dhaqqabamaa argatu karoorri addaa qophaa'ee keessumattuu gama teekinooloojii deeggaruudhaan manneen murtii Oromiyaa yeroo ammaa kanatti immoo akka maqaa gaarii horatan kan godhe tokko tajaajila abbaa seerummaa kana gama teekinooloojiin deeggaruudhaan kennuudha. Haalli e-faayilingiidhaan akkasumas viidiyoo konferensiidhaan abbootii dhimmaa keenya otoo isaan godina hin deemin, otoo isaan mana murtii waliigala Oromiyaa hin deemin, otoo isaan dhaddacha jibbaataa waliigala Oromiyaa hin deemin battaluma sanatti mijataa ta'ee gama taaqaa'uudhaan abbaa dhimmaa keenya sirnaan keessummeessaa kan turredha akka aanaa keenyaatti. Waggaa lameen kana waggaa dabreef waggaa kana immoo kallattumaan manni murtii aanaallee mana murtii waliigalaa irratti abbaan dhimmaa akka tajaajilamu mana murtii olaanaa irrattis abbaan dhimmaa akka tajaajilamu viidiyoo konferensii kana babal'isuudhaan abbaan dhimmaa idduma jirurraa oliyyataas ergachaa achuma taa'ee falmii isaatis gaggeessaa haala kanaan abbaa dhimmaa tajaajilaa turre bu'aa bahii duraan ture hambisuun dandeenyee jira. Gama biraan hanqinootni akka ragaa sobaa bilisummaa abbaa seeraa sababa qaala'insa jireenya abbootii murtii hojii gadhiisuu fi bakka buusuuf rakkachuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadanii ta'ee waltajjii irratti ka'eera. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Gaazaalii Abbaa Simal galmi tarsiimichaa 2022tti mana murtii dijitaalaa yookaan e-koortii uumuu ta'uu yaadachiisanii manneen murtii marti karooricha milkeessuuf wal qixxaachuu akka qabanii hubachiisan. Xiyyeeffannoon kan keenya 2022tti mana murtii dijitaalawaa e-koortii hundeessina jennee deemaa jirra. E-koortii hundeessuudhaaf immoo akkaataan itti deemaa jirru kun xiyyeeffannoo addaa yoo itti kennameen hojjetamne baay'ee yaaddessaadha. Waa karoora qabanne karoora sana bira ga'uu hin dandeenyu taanaan feelaritiidha waan ta'eef dhimmi e-koortii itti ceesisuu dhimma xiyyeeffannoo addaatii fi karoorri bu'aa giddu galeessaa 5ffaan kun akka xiyyeeffannoo addaatti ilaalamuu akka qabu namuu warratti xiyyeeffachuu danda'uu qaba. Galmi karoorichaa 2022tti manneen murtii dijitaalaa hundeessuu ta'us galmichi sadataan mirkanaa'aa deema waan ta'eef galmichi osoo hin milkaa'in dhaddacha haquun akka hin barbaachisne hubachiisan. Hojmaataan agarsiisuu danda'uu qabna. E-koortii lafa qabsiifneetii suuta suutaan jijjiiruu qabna malee har'umatti e-koortiitti jijjiirraa jennee dhaddacha dhaabbiif dhaddacha naannawaa asumaan dachaasuun gaafii adda addaas kaasuu danda'a waan ta'eef hojiidhaan bakka yoo buufnee jenne
namni qaamaan argachuu akka dirqamaatti ilaalu waan ta'eef isaaf dhimmi ilaalamuu qabu waan jiruudhaaf. Rifaayiliingiidhaa erguu viidiyoo konferansii hammam harcaatee akka qabuu fi reezistaansii akka qabu ilaalaa jirra. Haala kana keessattuu jiru immoo uummatoota alii acuufnu jechuun immoo rakkoo biraa qaba waan ta'eef harcaatii nu bira jiru fooyyeessaa. Dacha naannawaa kana immoo gama barbaachisaa ta'etti gara giddu galeessa tokkotti fidaa deemuun qorannoo addaa fi marii addaa barbaachisa kanuma jedhu irratti walii galuu qabna. Waggoottan shanan bara tarsimichaa hafaniitti carraawwan jiranii hunda fayyadamuun galmi tarsimichaa bara 2022tti akka galmaa'uuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabas jedhameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti ammas dabalataan tursii kan taasisnu ta'a. Egaa akkuma jalqaba duratti kaasaa turre manni murtii waliigalaa Oromiyaa gama raawwii hojii fi akkasuma immoo karoora tarsiimaa waggoota 10 gamaaggamaatii kan jiru. Dhimma kana immoo olaanaa yaaddeessaa hordofaati kan jiru magaalaa Naqamteerraa kallattii irratti argama odeeffannoo dabalataan nu biraan ga'uudhaaf akka mul'atee olaanaa mee walumaa galatti waltajjichi maal of keessaa qaba daawwattoota keenya biraan ga'uu dandeessa. Galatoomii asaantii egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka mooltanii manni murtii waliigalaa naannoo Oromiyaa egaa tarsiimoowwan waggaa 10 keessumaayyuu manneen murtii riifoormii gochuudhaan akkaataa itti hojiilee dabalataatiin itti quufinsi hawaasaa jiraachuu danda'u irratti wantoota xiyyeeffatan haquma hawaasaa baasuu irratti akkasumas immoo manneen murtii dijitaala taasisuudhaaf waggoota 10 keessatti hojiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf tarsiimoo baafate bara 2013 kaasee hojii kan inni eegale amma waggaa 5ffaa irratti kan inni argamu egaa tarsiimoon kun waggoota 10f kan itti futaa jechuudha. Kana jechuun bara 2013 amma bara 2022tti kan itti futaa jechuudha. Egaa guyyaa irraa kana magaalaa Naqamteetti pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraa kaasee hanga goda sadarkaa aanoleetti jiranitti pirezidaantonni manneen murtii hundumti isaanii bakka argamanitti as magaalaa Naqamteetti gamaggamni waggoota 5 darban kana keessatti hojjetamanii gaggeeffameeti kan inni jiru jechuudha. As keessatti hanqinoonni maal turanii ciminoonni maal turanii keessumaa yeroo tarsiimoon kun bara 2013tti eegalutti mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti yookaan immoo manneen murtii naannoo Oromiyaa keessatti hojiileen hojjetamaa jiran maal fakkaatu ture manneen murtii keessatti har'a immoo jijjiiramuun jiran maal fakkaatu kan jedhu adda baasuudhaan xiinxallee dhiyaateeti kan inni jiru jechuudha. Egaa xiinxala kanaan wantoonni bara 2013 keessatti akka jalqabbiitti yookaan immoo akka hanqinootaatti kan baay'een isaanii har'atti guddina gaariirra yookaan immoo jijjiirama gaariirra jiraachuu isaanii keessumaayyuu egaa manneen murtii keessatti itti quufinsa hawaasaa yookaan immoo itti quufinsa maamilaati kan barbaadamu inni kun yeroo ammaa kanatti bara 2015 dhibbeentaa 71 irra kan ture amma gara dhibbeentaa 85.5tti ol guddachuu isaa waltajjii gamaaggamaa yookaan immoo xiinxala kanaan ka'eeti kan inni jiru. Egaa manneen murtii keessatti haqa hawaasaa baasuun dhugaa hawaasaa baasuun akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraatti oliyyannoowwan jiran dhugaa isaanii qabatanii hawaasaaf akka isaan ragaan taasisuu irratti manneen murtii irratti hojii baay'een hojjetamaati kan isaan jiranii keessumaayyuu dijitaalessuudhaan wal qabatee hojiin dijitaalaan wal qabatan hedduun isaanii milkaa'aa akka jiranii fi tarsiimoo adeemsa waggaa 5 kana keessatti kan waggoota 10 waliigalaa milkeessuudhaaf wantoonni ka'umsa gaggaarii ta'an akka eegalamanii jiran xiinxala kana irratti waltajjii hirmaanneen argineeti kan nuti jirru. Egaa kana caalmaatti immoo asina cinaatti argamu itti gaafatamaan waajjira mana murtii waliigala Oromiyaa isaa wajjiniin turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Isaan asitti argamaniiru na wajjiniin gara isaaniittiin sin ceesisa. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu siniin jenna jalqaba irratti mee of beeksisaati jechumaan eegalla. Tole galatooma Mitikkuun jedhama itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaati. Arra xiinxala irra turreeti kan nuti jirru egaa hojiilee bal'aadha kan hojjetamanii jiranii mee xiinxala kana keessatti waggoottan 5 darban keessatti karoora qabataniin maaltu argame yookaan immoo bu'aaleen argaman maal fakkaatu kan jedhu sunaa kaasu. Tole galatooma akkuma guyyaa argitan xiinxalli mariin guyyaa irraa magaalaa Naqamteetti gaggeeffamaa oole dhimmoota gurguddaa lama irratti xiyyeeffata. Karoora waggaa 10 baafannee hojiitti seenne keessatti raawwiiwwan waggaa 5 darbanii maal fakkaatu hanqinichi keessa jiran cimni jiran maali ciminaa fi hanqina jiran kan ammoo cimina jiru akkamitti itti fufnaa hanqinaallee akkamitti maqsinee bara 2018-2022tti jiru immoo karoora tarsiimoo keenya fooyyeffanna kan jedhuun kanarratti xiyyeeffateeti kan geggeeffame. Akkuma amma kaaftani bara 2013 kaasee manni murtii waliigala Oromiyaa rakkoo manneen murtii keessa jiran komii uummataa bal'aa jiru attamiin furree amantaa uummataa mana murtii irratti qabu horanna kan jedhuun
kaayeffateeti kan hojjetamaa ture. Isaan kan akkamittiin bira geenyaa tarsiimoodhaan taa'ee jira jechuudha. Tarsiimoo kana keessatti rakkoon qulqullina kenna tajaajila abbaa seerummaa, rakkoon dhaqqabummaa, rakkoon siyaayinaa, rakkoon naamusaa wajjin wal qabatan, gaarummaa bulchiinsa keessoo isaan kun furamanii amantaa uummanni mana murtiin qaba jedhee itti amanu uumuudhaaf waggaa bara 2022 kanarra geenya jennee keenya irraa. So kana keessatti raawwiiwwan jiran maal fakkaatu jenneeti waggaa waggaadhaan hojii keenya ilaalaa turre. Karoora baay'ee kana keessatti mala karoora addaatiin kan karoorri mana murtii ba'e karoora bu'aa irratti xiyyeeffate kan jedhu maloonni karoora adda addaati jiru. Rakkoo kana sirriitti kan naafura jedhe immoo RBM yookaan Result Based Management System isatti fayyadameeti kan karoora kana baasee dhawaataan safaramaa dhufe. Safaramaa dhufus waan jennutti nu geessaa waan barbaannutti nu geessaa jira laataa kan jiru xiinxalatu geggeeffameera. Xiinxalli kun afgaaffii bargaaffiidhaan hawaasa mana murtii abbootii hirtaa poolisii abbaa langaa bakka bu'oota uummataa amma aanaatti jiran irraa sassaabameera. Karoorri mana murtii amma hojiirra oolchaa jiru jijjiirama fideeraayii manni murtii rakkoowwan kanaan jiran sana furaa jiramoo miti kan jedhu gaaffiin dhiyaatee dookumentiin qophaa'e jechuudha. Dookumentiin kun keessaas alaas yaadonni fudhatamanii dookument riiviyuun geggeeffamee raawwiin jiru maal fakkaata kan jedhuun kan hojjetamaa ture waan ta'eef inni kun qorannoon isaa dhiyaateera. Qorannoo kana keessatti wantoonni gurguddoo rakkoowwan nuyi bara 2013 furre jennee kaan baay'ee isaa furreera jechuudha. Baay'ee isaa furreerraa ta'us immoo akka barbaanne harcaatiin darbee mul'ata. Isaan kanatti tamitti waggaa 5 dhufan keessatti itti daballee kana caalaa amantaa uummata keenyaa garaa geenyaadha. So tiraakirra jira moo hin jiru tarsiimoo manni murtii qabate kan jedhu qorannoowwan geggeeffamaniif qaamolee adda addaatiin geggeeffamaniif karaa sagantaa fooyyee sirnaqaa geggeeffameera. Ilkisoon kun bara 2017 kana geggeesseera. Amantaa uummanni mana murtii irratti qabu itti quufinsi isaa maal fakkaata kan jedhu qorannoon geggeeffameera. Manni murtii ofiisaatis keessoo isaatiin geggeessaa tureera. Isaan kun hojiiwwan manni murtii amma hojjetamaa jiru tiraakii gaarii irra jiraachuu isaa uummannis ragaa ba'uuf jalqabeera. Garuu immoo harcaatiiwwan achi keessatti mul'atu. Harcaatiiwwan kana immoo karoora waggaa 5 taananii keessatti daballee furra jenneet guyyaa irraa kana manni murtii waliigala Oromiyaa caasaa isaa mana murtii aanaatti jiru. Manneen murtii aanaalee 331 qabna. Manneen murtii olaanaa immoo kan magaalotaa dabalatee 27 qabna. Caasaan kun hunda sitti gaheetu waggaa 5 darban kana maal keessa turre soo isattaan immoo maal fooyyessuu qabna cimina keenya immoo akkamittiin carraa alaa argannutti fayyadamnee kana jaalaa uummata keenya tajaajila kan jedhu irratti mari'ataa ture waan ta'eef bu'aawwan gurguddaan galmaaniiru. Fakkeenyaaf keessumaayyuu waggoota 5 dhufan hanqinootaa fi ciminoota waggoota 5 darban ilaaltanii jirtanii waggoota 5 dhufan keessatti maal irratti xiyyeeffata manni murtii waliigala Oromiyaa? Egaa dhimmi qulqullina kenna tajaajila abbaa seerummaa dhimma ijoodha. Akka qulqullina hojii kan biraa miti dhimma haqaati. Isaan kun xiqqaatanis baay'atanis dhimma haqaati waan ta'eef nama kamuu itti quufinsa hawaasaa gaafate jechuudha. Isa kanarratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru. Isaan kana immoo akkamittiin cimsinee kenni tajaajila abbaa seerummaa ragaa alaa dhufu qulqullina akka qabaatu himanni alaa dhufu qulqullina akka qabaatu manneen murtii immoo keessoo isaaniitiin qulqullina isaanii akkamittiin eeguu qabu karaa naamusaan karaa dandeettiin akkamittiin cimuu qabu kan jedhu irratti kan xiyyeeffate isa kanarrattis kallattiin kaa'amee hojjetamaa ture. Inni kan biraa kan waggaa 5 darbetti milkoofne dhamaatii fi baasii abbootii dhimmaa keenya hawaasa keenya karaa teknooloojiitti fayyadamnee hambisaa turreerra. Kunis dur namni aanaadhaa ka'ee asii Harargeerraa ka'ee asii Qallamirraa ka'ee mana murtii waliigalaa dhufu kun hafeera. Mana murtii olaanaa dhaquun hafeera. Bakka jirurraa viidiyoo konferensiidhaan kan inni falmatu. Kanaaf baasiin kanaan duranni namni humna hin qabne namni waa ittiin falmachuu hin dandeenye karaa deemuu hin dandeenye haqni isaa achittuu jalaa ukkaamamee hafu amma bakkuma jiru aanaa isaarraa ka'ee falmata mana murtii waliigalaatti. Isaan kun cimsinee itti fufnee manneen murtii dijitaalawaa humna bara 2022tti jenneerra. Wantoonni jalqabne jiru. Viidiyoo konferensiidhaan e-faayilingiidhaan bakka jiru aanaa jiru irraati kan inni ergatu. Dhimma isaa achitti falmata. Isaan kun siistamaan deemuu qabu, siistamaan deeggaramuu qabu, seeraan deeggaramuu qabu. Isaan kanarratti wantoonni jalqabaman jiru.
dhawaata adeemsa amma deemnu kanaan bara 2022tti manneen murtii Oromiyaa dijitaalaayiz goonaa isa jedhu isarra turre jechuudha. So wantoonni hanqatan jiru. Abbummaa qabaachuu dhabuun Google qofaa irratti rarra'anii kana geggeessuun ofii keenyaa immoo pilaatfoormii mana murtii keessa jiru. Bulchiinsa keessoo kenna tajaajila abbaa seerummaa qofaa osoo hin taane bulchiinsi deeggarsaa jiru hundi dijitaal ta'uu qaba. Isa kanarratti hanqinaalee jiru laallee kallattiin kaa'amee ciminaan waggoota 5 dhufan isarratti hojjenna jedhamee taa'ee jira jechuudha. Ayyee guddaa ulfaadha galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya manneen murtii keessatti itti quufinsa guddaa fiduu jechuun hojiileen misoomaa kallattii barbaadamuun akka deemuuf baay'ee murteessaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf egaa manneen murtii waliigala Oromiyaa xiyyeeffannoo guddaadhaan manneen barnootaa dijitaalessuu akkasumas immoo hojiiwwan riifoormii kana keessatti waggoottan kurnan kana keessatti wantoota xumuramuu qaban irratti xiyyeeffateeti kan hojjechaa jiru. Egaa fooramiin yookaan immoo yaa'iin waggaasaas asuma magaalaa Naqamteetti kan gaggeeffamudha. Asirrattis wantoonni ergaawwan gurguddaan darban ni jiraatu jechuudha. Walumaa galatti garuu riifoormiiwwan gurguddaan gama tarsiimootiin qabamee irratti hojjetamaa jiru kun milkii gaariidhaan akka xumuramuufis kallattiin guyyaa har'aa kaa'ameera jechuudha. Har'aaf odeeffannoon as magaalaa Naqamteerraa isinii qindeessine kana fakkaata. Galatooma Hasaanti. Ulfaadhu galatoomii olaanaa yeroo gaarii siif haa ta'u daawwattoota keenya itti fufna. Odeeffannoo maddeen alaarraa argannetti yoo ceenu ammoo dooniiwwan 50 ol gura deeggarsa namoomaa Israa'el mormuu fi deeggarsa namoomaa tattamaa jiraattota Gaazaan biraan gahuuf garasitti imaluu eegalamee jira. Dooniin jalqabee bidiroowwan xixiqqoo hedduu rogeeyyii miidiyaa deeggartoota namoomaa dooktarotaa fi gaazexeessitoota kutaalee addunyaa garaagaraa irraa walitti dhufan hammatee buufata doonii Speen irraa imaluu eegaluunis himameeti jira. Kunis ergama guddaa yeroo jalqabaaf Gaazaatti gaggeeffamu yoo ta'u jilli biyyoota addunyaa 44 irraa walitti dhufes kan keessatti hirmaatu ta'uun ibsamee jira. Ardiiwwan jala irraa biyyoonni garaagaraa erga kanatti kan keessatti hirmaatan yoo ta'u biyyoonni akka Awustiraaliyaa, Afrikaa Kibbaa fi biyyoonni Awurooppaa hedduunis kana keessatti hammatamanii jiru. Akka gareen deeggarsa namoomaa Gaazaaf dhiyeessuuf qophaa'e kun ibsetti garicha keessatti qaamni mootummaas ta'ee paartii waliin hidhata tokkollee hin hirmaatu jechuun AFPtu gabaase. Odeeffannoo maddeen alaa xumuraatiin Israa'el hooggantoota garee hidhattoota Yemen Huutii hunda bira ga'uuf tarkaanfii irratti fudhachuuf hojjechaa jiraachuun ministeerri muummee biyyattii Beeniyaamiin Netanyaahuu himaniiti jiru. Israa'el haleellaa kamisa darbee Yemen magaalaa Saanaa irratti raawwatteen ministeera muummee mootummaa Huutii Ahmed al-Rahaawii dabalatee qondaaltonni garichaa hedduun ajjeefamuun kan yaadatamudha. Walgahii kaabinee isaanii irratti argamuun dhimmicha irratti ibsa kan kennan ministeerri muummee Israa'el Beeniyaamiin Netanyaahuu Israa'el waan kanaan dura biyyoota birootti hojjetamee hin beekne hojjettee jedhaniiru. Haleellaan Yemen irratti raawwatamu jalqabbiidha kan jedhan ministeerri muummicha tokkoon qondaaltota Huutii bira ni geenyas jechuun akeekkachiisaniiru. Waadaan shororkeessitoota haleeluu keenya ammas cimee itti fufaa jechuu isaanii AFPtu gabaase. Daawwattoota oduu keenya goolabuun dura ijoo isaanii al takkaan si yaadachiisa. Birrii biliyoona 1 oliin kan ijaaramee buufanni xiyyaara Yaabelloo bakka hooggantoonni mootummaa olaanoon argamanitti eebbifamuun hojii eegale. Hojiilee misoomaa fayyadamummaa dubartootaa itti fufsiisan mirkaneessuudhaaf hojjetamaniin bu'aaleen jajjabeessaa galmaa'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee himan.
Maddeen alaatiin Israa'el hooggantoota garee hidhata Yemen Huutii hunda bira ga'uuf tarkaanfii itti fudhachuuf hojjechaa jiraachuun ministeeronni biyyattii Binyaamiin Netanyaahuu himan. Kanneen jedhan oduu ijoo galgala kanaaf qabanii ture. Daawwattoota kunniin oduuf odeeffannoo dilbata galgalaaf siniif qabanii ture waan nu daawwattaniif galatooma yeroo gaarii.